Shamarran kaayyoo qabdu jechuun mana madaamii keessa teessee hojii madaamii hojjechaa akkasumas immoo yeroo boqonnaa isaanii wantoota hojjetan. Dhugaa shamara kaayyoo qabdu jechuun akka ijoollee kanaati jechuudha shamarran tanaati. Ijoolleen tun akkuma beekamu akkuma anaa akkuma sii mana madaamii keessa dalagu. Mana madaamii keessa soo dalaganuu wanta naannoo keenyatti duraan hojjechaa turan yookiin biyya keenya keessatti hojjetamu wanta adda addaa fuudhanii raa'atanii hojjechaa jiru jechuudha. Fakkeenyaaf gundoo akkasuma qoomii akkasuma immoo kan safeedii wantoota adda addaa masoobii daabboo waan akkasii kana godhatu jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Odoo hundi keenyaa akkana taanii hoo maal ta'a? Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Isinis akka nagaa naa taatan immoo abdii guutuun qaba jechaa. Egaa warroon chaanaala kiyyaaf immoo haarawaa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa. Dhugaa dubbachuudhaaf akkuma viidiyoo jalqaba irratti siin agarsiisetti sagalee irraa hin balleesse. Ijoolleen kun akkuma anaa akkuma Saawud Arabiyaa keessa jirudha. Ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jirtudha. Viidiyoo isaanii waan dhaggeeffadhee jiruuf ijoolleen kun Saawud Arabiyaa jiru. Akkuma anaa akkuma mana madaamii keessa hojjetu. Garuu mana madaamii cinaattuu yeroo boqonnaa isaanii akkuma argaa jirtan sani ijisiraa hojjetu jechuudha. Ijisiraa hojjetti ijoolleen tun jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Hedduu takka dasna jedhee baay'ee natti tole. Shamara jechuun shamara kaayyoo qabdu jechuun shamara akkanaati jechuudha. Agartee yeroo ofii ijoollee dhiiratti hin gubdu. Akkasuma immoo miidiyaa irratti afaan banaan oolan. Maaliif faayidaan qabu waan ta'eef akkasuma janaa dhiiraa maal akkasiisan hin qabanin fataa jedhaniitu hojjetatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu takka natti tolte ijoolleen tun jechuudha. Osoo hundi keenya akka ijoollee kanaa ta'anii hoo maal ta'a kan jedhu gaafii natti eeyyamnaa jechuudha. Kanaaf immoo obboloota koo waan tokko akkuma dura gaafa tokkollee viidiyoo waraabetan ture jechuudha. Kanuma ofii kootii hojjedhu irratti illee waraabetan ture jechuudha. Anis wantaan hojjedhu yeroo boqonnaa keetii jechuudha. Yeroo boqonnaa keetii fakkeenyaaf janaadhaan kan dabarsitu jira. Kan akkanuma yeroo teefaa si alaaqisaasottu hedduutu jira jechuudha. Kanaan gochuu hin qabnu jechuudha. Yeroo keenyaaf alaaqisaasachuu hin qabnu wantoota garaagaraa hojjechuu qabna siniin jedha obboloota koo. Keessaayyuu ijoollee ogummaa dandeessanii waan dandeessan hojjetadha yeroo boqonnaa keessanii. Yeroo boqonnaadhaa hin qabnu yeroo qabnutti fayyadamne jechuudha. Hirriba keenya illee yookaan hir'isnu waan qabnu tokko irratti hojjechuu qabnaa jechuudha. Maaliif sababii isaas yeroo qisaasa'uu hin qabdu. Yeroon teenya nulaa qisaasa'uu hin qabdu jechuudha. Wanta akkanaa kana hojjedhaa. Fakkeenya ijisiraa harkaa akka daantilii kan akka ijoolleen safeedii waan akkasii hodhaa kunneen jechuudha. Waan adda addaa kan shinii jala afatan waan akkasiisan namoota baay'eetu beeka jechuudha. Ijoollee baay'een hin beektan. Wantoota akkasiisan barachuu yaada. Warri beektan hin beektuyyuu itti fayyadamaa. Warri hin beekne immoo barachuu yaada. Dhugaa rabbi waanuma beektan irraa waanuma dandeettii waaqayyo isinii kennirraa wal gorsaatii wal deeffadhaa isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf jennaan ana ijoolleen tun wanta isheen tolte hedduu takka natti tolte. Maaliif edaa ana qofaa miti edaa ijoolleen wanta akkanaa hojjetan jedheetillee anillee hedduu takka hamileen ta'ee jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf anuyyuu amma dhiise malee hin jira kuulli wanna hundi biyyarraa illee kan naa dhufe hin jira kan asitti illee asitti agaalibsii asiitiin jammaree ture. Bakka daa'ima sababa daa'imtina dhibdeeffan amma dhaabe jechuudha malee een hojjedha yeroo boqonnaa kootii waan akkasiitiin hojjedha jechuudha. Yeroo boqonnaan qabu garuu yeroo qabu sanitti hanga tokko nan hojjedha jechuudha wanta kana. Maaliif jedha faayidaa guddaa qaba ijoollee. Wanti tokko gaafa ati hojii tokko gaafa ati hojjettu wanta baasii meeqatu sirraa hafaa. Akkasuma immoo diizaayinii mana namaatti irra deemtee hin dharraatu. Ofii keetii barbaaddu kuula kee bitattee kurooshii kee bitattee hojjetattaa jechuudha. Kanaaf hedduu akkasii fayyada. Mana keessii bareechaa. Akkasuma immoo barbaadde qarshiitti argachuu dandeessa. Hojjettee gurgurachuu dandeessa. Akkasuma keessaa immoo dubartiin mana kan bareeffatu dubartiidha. Dhugaa dubbachuun mana kan bareeffatu dubartii nuti dubartii kana jechuudha kan mana bareeffachuu qabu. Innaa kanaaf akkasitti mana keessanis babbareeffachuu ni qabdu. Waanuma ogummaa waaqayyoon kun isinii kenne hojjedha. Hin dadhabinaa hin dhufatina. Amma fakkeenya ijoolleen biyyatti hodhanii dhufan baay'eetu jira jechuudha. Akka kafanaa kana jechuudha. Anamma anan kafana hodhan hin jiru kan
wanta iji siraa harkaa kan hodhan jiru. Baqa ijoollee baay'eedhaan beektan ijoolleen baadiyyaa sirriitti beektan hundi keessaniyyuu warri baadiyyaa keessaa namni hin beekne hin jiru hundi keenyayyuu baadiyyaadha waan ta'eef ijoolleen baadiyyaa sirriitti beektan ijoolleen baadiyyaa immoo sirriitti hojjetti jechuudha waan akkanaa kanneen kanaaf itti fayyadamaa isinillee yeroo boqonnaa akka ijoollee kanaatti itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Dhugaa ijoollee kana hedduu takka dansina jedhee jechuudha inna keessayyuu nama lama ta'aniyyuu akkanatti dhani hedduu takka dansina jedhee jechuudha odoonillee ni bira dhufanii akkanatti argadheetuma oliin baqa injiraami silaa waan nuti warra yuutuubara ta'uu taane warra yuutuubara tana haasa'uuf deemna jechuudha inna kanaaf jechnaan silaa natti tolaa ture jechuudha garuu immoo kan wal jala bu'ee waan ta'eef isin jedha kanaaf obboleewwan koo isinillee itti fayyadamaa waan akkanaa kana hojjechuu yaadaa iji siraa nama dhadhan tokko bira iji siraa daantilii isaa ta'u iji siraa hodhaatis isaa ta'u waanuma ta'e wanti isin nuuf gaariidha irraa barannaa inni hojjedha hojjettee wanta itti amantu taanaan walumarraa baradhaa isaa irraa barachuu dandeessan. Innaa kanaaf maaliif ilmi namaa garaa keessatti kan hojjetu hin jiru yookiin immoo kan garaa keessatti waaqayyo nu kennamuti. Hundumti keenya dhalannee beekne malee hojjennee agarreetti hojjenne malee wanta beekne mati jechuudha. Gaafa biyya ormaa kana dhufnu wanta nyaata isaanii jedhamu takka hin beeku ofii kiyyarraa kaasee itti hima waanuma nyaatamu jedhamu nyaatuma arbaa kana ofii kosii nyaadhusi osoo beekati illee hojjedhu jechuudha. Maaliif hanguma nas dhufe san dhufee as gahee jennaan inni baradhe malee hin beeku jechuudha. Kanaaf barannoonni waa hundumaayyuu dhaata baratan malee gisee tokkichaanii mati isin jedha. Kanaaf suuta isin jechuu barbaada. Kanaaf suuta isinillee yaalladhaa waan tokko suuta jettee hin baratta jechuudha. Har'umaan baradhaa osoo hin taane wanta sun akkamitti akka dhaamu laaltanii kanaan boodatti hin barattuu jechuudha. Fakkeenyaaf anammaa gaalibsii jechuudha. Ijoolleetti nan agarsiisa jedheetin ture viidiyoo lamaa wayii hojjedheetin ture namoonni ilaalanis ilaalan namoonni ilaalas hin beekne viidiyoo kana hojjedheetin ture maaliif kan hojjedhe dirqama gaafaati iji siraa tokko hojjettee akkaataa ittiin baratan namni tokko akkaataa daantilii itti baratu yoo itti agarsiiste yookiin immoo diizaayinii tokko yoo itti agarsiiste hin ulfaata isarra teechee akkana jechuun daqiiqaa kana baay'ee siyaasaatii siyaalaaf fudhata jechuudha. Kanaaf jennaan suuta barsiista waan ta'eef. Kanaaf akkam maalifattan dhiise beektanii namootatu viidiyicha san laaluu dide. Bakka viidiyicha san namni laaluu hin dide bakka sababa sanii fadhiise jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Anis karoorri kiyya waan akka amma wannaan jettee kana waan ta'eef jechuudha. Maaliif karoora malee hin deemu ilmi namaa karoora malee deemuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf isinis itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Waan kana sirriitti itti fayyadamaa waan qabdan tokko irratti jechuudha. Kanaaf yeroo qabdan itti fayyadamaa yeroo nama jalatti jechuudha hin qabnu zaruu yeroo qabnutti itti fayyadamuu qabna. Akka yeroon keenya nu walaan gubanne isin jedha obboloota koo namoota baay'eedha namoonni keessatti dadhabanii waan bakka ofifatu waanuma tokko ofifatu jechuudha. Amma ijoolleen kun amma iqaa dhiquu kaan godhuu kun iqaa kana qulqulleessa saafaa keessa ta'anii maaliif beektani kaayyoo waan qabaniif. Osoo kaayyoo hin qabne ta'ee hoo gattee biraa ol jetti sa'aatii ramadaana kana fa'aa keessaa tikkeettii murattee ol jettee jechuudha. Garuu ol jechuu sin dhibu galuus sin dhibu hanguma biyya kana keessaa waaqayyo si kaasetti malee hin galta jechuudha. Garuu hanguma sanii baqa baay'ee si cinqaa jechuudha. Na kanaafiyyuu obboloota koo adiraa hundumti keessaniyyuu waan kanarraa barachuu yaada. Waan kana baradhaa yaada. Ani akkuma isin jedhe viidiyoo san laalamu dinnaana dhiise malee osoo waan laalamu viidiyichi sun waan viyuu shaggaa qabaatee waanuma gaarii ta'ee ilaalame ta'eeti ani dhugaa dubbachuudhaaf daantilii san hin dhiisu ture. Bakka silaan laalamu maal xuratan cinqii jedhee san dhiise maaliif ijoollees daawwattee irraa waa barachuu hin dandeenye waan ta'eef osoo irraa baratanii irraa waa barsiistee hedduu namatti tolaa jechuudha. Kanaaf jennaan adaraa keessanis illee waan beektan tokko wal barsiisaa keessattuu ijoollee nama lamaan jirtan wal barsiisaa isiniin jedha. Akkasii ijoollee wanta na jabaadhaa homaa muti isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo siffaana haa ta'uu homaa muti obsaniituma dabarsuu obsaa dabarsaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kan hordoftoota kiyya oduun kiyya har'aa kanumatti xumuramee jira. Inni itti aanu immoo kan biraatiin isinii dhufaa agarsiisti viidiyoo kanaa immoo turtii gaarii isiniin kabajaa baay'ee.